Harka fuunee akkam jirtu kabajamoo maatii chaanaalii kiyyaa baga deebitanii gara YouTube chaanaalii kiyyaatti nagaan dhuftan isiniin jecha har'a immoo hamster kompaatii deelii koomboo koinii miiliyoona 5 akka itti fudhatan isinitti agarsiisa jechuudha. Egaa amma xumura qophii kootitti na faana turaa affeerraa koodha. Namoonni maatii chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe gochuu hin dagatina. Akkasumallee laayikii yaada qabdan koomentii irratti nu barreessaa isiniin jenna. Amma xumura qophii kootitti na faana turaan affeerraa koodha. Egaa gammanumaan gala teelegiraamii gallee hamster kompaatii ergi gallee booda play kan jirutti buuna. Egaa kun hundumti keessanuu beektu wanta salphaa fi yeroo hundumaa hojjettan waan ta'eef wanta gaaffii yookaan namaaf hin galle miti. Yeroo hundaa tunitti hin hojjetin yookaan tuni hamster kompaatii hin galin exchangein kan walitti nuuf qabudha jechuudha. Amma gara deelii koomboo keenyaatti darbina jechuudha kan guyyaa har'aa. Maanii akkuma seenneeni deelii koomboo guyyaa har'aa PR and tiimii keessa hin jiru, maarketii keessa hin jiru. Leegaalii fi ispeeshaalii keessaa argannaa jechuudha. Leegaalii keessaa deelii koomboo tokko arganna. Ispeeshaalii keessaa immoo 2 argannaa jechuudha. Sanamee waliin laallaa gara ispeeshaalii deemna. Ispeeshaaliin akkasumallee profit per hour keenya guddisuu irratti baay'ee nu fayyada. Warroonni ispeeshaalii keessa jiran kana baay'ee nuuf guddisaa jechuudha. Egaa deelii koomboo guyyaa har'aa keessaa tokko short squeeze kan jedhu kana tuqnaa jechuudha. Tokko argannee jirra jechuudha. Lammaffaa immoo long squeeze kan jedhu kana tuqnaa jechuudha. Isaan lamman waliif faallaa ta'aniyyuu malee bifuma wal fakkaataadhaan jiru. Sadaffaa immoo gara leegaal jedhamutti deebina. Leegaalii gaafa deebinu license Philippines kan jedhu kana tuqnaa jechuudha. License Philippines dhumarra jira. Haaraa kan dabalame guyyaa har'aa jechuudha. Sanatti tuqnaa jechuudha. Egaa leegaalii fi ispeeshaaliin profit per hour guddisuu keessatti gahee guddaa qabu. Isaan irratti xiyyeeffannoo gochuun ni barbaachisa jechuudha. Isaan kam irratti yoo xiyyeeffanne profit per hour keenya guddachuu danda'a kan jedhu isinitti agarsiisa. License Vietnam ariifidha kunis kanneen akkasii irratti yoo xiyyeeffattan profit per hour keessan koinii muraasaan guddachuu danda'a jechuudha. License Turkiinis ariifidha. License Turk Vietnamii fi Philippines kun leegaalii keessa warroota ijoodha jechuudha. Akkasumallee ispeeshaalii keessallee ni jiru. Sanammoo guyyaa boruu deelii koomboo guyyaa boruu wajjin isinitti agarsiisa. Amma dhumaatti waan na faana turtaniif hedduu galatooma. Subscribe namoonni hin godhin subscribe godhaa. Galatooma.